Ayyeekum jirtan dhaggeeffatanii fayyada. Qarraan tana waan mallattoo teenyaan safarii teenya eeggachuu dandeenyu qulfii mallattoo teenyaan haala itti qullafachuu dandeenyu laallaa haala qulfii mallattoo teenya qofaan itti godhachuu dandeenyu jechuudha. Silkii teenya lafa keenya deemnus abbaan fadi banuu kan dandeenyetti karaa fedhan mallattoo teenyatti itti godhannee madaala banamuu dandeenyetti jechuudha. Kun ammaan tana haala kanaan ta'an fedhan itti godhan hin banamtu jechuudha. Hangaanan taniin itti godhisan mallattoo tiyyatiin itti godhatan itti godhee banutti mallattoo fedhan itti godhan hin banamtu jechuudha. Kun haala kanaan taniin itti godhatana haala kanaan banamti jechuudha. Odoon jalqabne duratti kun chaayinaa lafa ishee kana sabskiraayibii cuqaasuudhaan sabskiraayibii godhuu qabdan ammallee mallattoo notifikeeshinii cuqaastanii oon godhachuu dandeessanidha. Ayyee gahuun amma ni jalqabna. Googil irra dheetanii Googil pilee irra dheetaniiti pilee istoor irra dheetanii jechuudha. Itti barreessitanii jechuudha. Geestar iskiriin loog jettanii itti barreessitanii jechuudha. Isiniif dhufaa jechuudha. Geestar iskiriin loog jennee itti barreessina jechuudha. Haala kana irratti namooti mallattoo kanaa jechuudha. Mallattoo bakka gubbaarra jiru kanaa jechuudha. Maqaa xiyyaan isin garsiisu kanaa jechuudha. Amma irratti wiixan yeroo irratti wiixan haala kanatti isin fida jechuudha. Isa kana nama miliyoona 10tu buufatee ittiin fayyadamuu jira jechuudha. Anilleen yeroo dheertuudhaaf ittiin fayyadamuu jira jechuudha. Hedduu bareedaa waan gaariiti jechuudha. Sakiriitii teenyaaf hedduu barbaachisaa kan ta'e abbaan fedhe fuudhee lafa keenya silkii keenya biraa gabbaaniinus banamuu hin dandeenyu haala itti sakiriitii teenya eeggannuun yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamaa ture. Bareedaadhaan isin hinjaa itti fayyadamaa isin hinjaa isinilleedha. Bakka xiyyaan isin garsiisu kanaatti hojjetanii seentana jechuudha. Amma itti godhannaa jechuudha. Mallattoo firmaa keenya itti godhannaa jechuudha. Kan barbaanne itti godhannaa jechuudha. Nuun kanaan itti godhadhaa. Yeroo lama ittiin godhaa jechuudha. Yeroo lama eegguun itti barreesse itti godhetin jira jechuudha. Kun ammoo wanni nu barbaachisuun yoo firmaa keenya irraanfanne ittiin nu gargaara jechuudha. Mallattoon koodii kun yoo firmaa keenya kan itti goone irraanfachuu dandeenye ta'e kanaan baafachuu dandeenya jechuudha. Yeroo lama kan hin fedhin itti godhamma tokkuma itti godhetin jira jechuudha. Kanaan baafachuu dandeenya kan lama daati jechuudha. Ammaas nu haaluma kanaan as tuyuuniiti gadseenii promoveeshina kana oon goonaa jechuudha. Oon goonee isa kana maqaa isaa geest look iskiriin kan jiru kana tuyuuniiti bannaa jechuudha. Tuyuunii ni bannaa jechuudha. Alloo jennee gama jalaa kanatti nuti haala kanaan alloo jennee oon goonee bannaa jechuudha. Haala kanaan isa keessa seennaa jechuudha. Haala kanaan nu keessa nu gannaqa seennaa erga seenneen booda waan baay'ee qabu waan baay'ee hedduu. Ammoo haala kanaan firmaa reefatti godhadheessanii malee kan biraatiin hin banamu jechuudha. Amma silkiitii cufee nuti kan feetitti guutus hin banamu jechuudha. Hangaan firmaan itti godhisan hin banutti hin banamu jechuudha. Amma haala kanaan kan jalqaba irratti isin garsiisanii itti godhadhee haala kanaan banaa jechuudha. Kaameraa ni qaba. Nama silkii fuudhee yeroo sadii akkana itti mokkorellee footoo isaa kaaseeti qarra seetii keessatti isin garsiisa jechuudha. Iddoo kaameraa kana tuyinaa jechuudha. Asirra tuyinee seena. Nu kaameraa kanaan yoo lafa keenya kaasee abbicha san nu garsiisuu ni danda'a jechuudha. Qarra see nu garsiisuu ni danda'a jechuudha. Hedduu kan bareedaa ta'e jechuudha. Haalaan namatti tola. Sakiriitii teenya ittiin eeguudhaaf baay'ee hedduu tokko nu gargaara. Haalaan bareedaadha. Namatti tola. Amma kana oon godhanneeti ni bannaa jechuudha. San booda notifikeeshinii gama gubbaa irratti nuuf ta'eeti nama silkii teenya koodii firmaadhaa taraa itti mokkorete qarra see nu garsiisa jechuudha. Haala kanaan waarningii hanqa feetiitti godhatta jechuudha. Namni yoo tara itti mokkoruu barbaadees akka qarrasu tara sadii yoo ta'es akkanii fi
tara sadiitti yoo ta'e sakkaniif qarrasu tara lamatti yoo ni ta'e sakkaniif qarrasutti jechuudha. Waarningii lakkoo isaan ka barbaanne itti goonaa jechuun kan waarningii itti godhannu waarningii ittiin nu qarrasuu danda'u itti godhanna jechuudha. Anammoo nuti haala kanaa sadirraan godhadhe lakkoo sadirraan godhadhe jechuudha. Isin ka barbaadan irra godhachuu ni dandeessan takka lama ilaa hedduutti qaba. Kunoo haala kanaan kan kana godhadhe hin jira jechuudha. Amma isa kana oon goona iddoon itti nama qarrase nu barsiisu haala kanaan as keessatti nuuf kaa'ee jechuudha. Iddoo kanatti as keessatti nama qarrase nu battarreessa jechuudha. Nama itti momokkore waan qarrase hunda as keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Gaalaarii teenya keessatti illee seennee nama itti mokkoree arguu ni dandeenya. Gaalaarii keessatti illee arguu ni dandeenya. Kunoo haala kanaan oon gooneeti ammallee kana bira dabarraa jechuudha. Erga oon goonee bira dabarree ammallee kan biraatti achi dabarree jechuudha. Kunoo haala kanaan nama qarrase akkaataa itti nu barsiisuu danda'u isiniin agarsiisa. Nuti haala kanaan yeroo namni kanatti itti mokkore yeroo sadii yoonii fi itti mokkoran qarrasee nuuf kaa'e jechuudha. Nuti haala kanaan amma tara lamatti mokkoree goonu gidduufi sadaffatti waan hin baneef abbicha itti mokkore san akkanatti nuti gama gubbaa kanatti kaasee hin agarsiisa jechuudha. Amma kun ana waan ta'eef dukkana keessa hin jiru waan ta'eef hin mul'adhu waan ta'eef ifa keessa hin jiru. Nuti akkana footoo kaasee hin agarsiisa jechuudha. Amma iddoo reefu san keessatti nuuf qooseeti nu barsiisa jechuudha. Bakka itti nama qarrasiisan as keessatti nu barsiisa jechuudha. Nu gama gubbaa kana irratti bannee yeroo ilaallu nuti haala kanaan irra bannee ilaallu waa xiqqoo mul'adha jechuudha. Diiles hin mul'adhu xiqqoo qofaan mul'adha waan ta'eef dukkana keessa hin jiru waan ta'eef dhiifama. Amma haala kanaan baakgiraawundii illee jalatti godhachuu ni dandeenya jechuudha. Baakgiraawundii weelpeepparii footoo teenya jalatti illee godhachuu ni dandeenya jechuudha. Iddoo firmaa itti goonee bannu sanitti footoo teenya jalatti godhachuu gargaaruu ni dandeenya. Gargaaruu ni dandeenya jechuudha. Kanallee unlock animationii kanallee haala giseen ittiin mallattoo itti goone ittiin tolee nuuf banamullee godhuu ni dandeenya jechuudha. Unlock animationii kanallee itti goonee bareeda godhuu ni dandeenya. Nuuna kanarraan godhadha. Yeroon kanarra godhadhu haala kanaan yeroon cufee banu akkaan itti banuu danda'u isiniin agarsiisa. Haala kanaan unlock animationiin haala kanaan waan akkanatti ittiin banamu jechuudha. Haalaan akkanatti godhee yeroo banu nuti akkanatti waan banamudha jechuudha. Isin kafeetan irra godhachuu dandeessanii weelpeepparii footoo teenya illee gargaaruu dandeenya. Footoo babbareedaa kan feene ittiin gargaaruu dandeenya. Anamma kan inni irra godhee isiniin agarsiisa. Haala kanaan amma gaalaariitii keessa seenee isiniin agarsiisa kan inni irra godhadhu. Nuti footoo kiyya kana irra godhadhee irratti godhadhee jira jechuudha. Ankiyyaan irra godhadhee jira. Ammallee cufeetiin isin agarsiisa iskiriina cufeetii jechuudha. Yeroon banu nuti haala kanaan firmaa kanaan haala kanaan akkana banee haala bareedaa kanaan banee isin agarsiisa jechuudha. Isin garuu kan fayyadaman kan barbaadan irra godhachuu ni dandeessanii iskiriinii teenya haalaan eeguudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Haala akka isinitti tolee gaabdiin qaba. Geestar luku iskiriiniin kun haalaan bareedaa dheeroo itti fayyadamaa ture. Haala gaariin itti fayyadamaan isiniin jaa. Haa ta'u egaa ammallee akkana bareedaa akkanaatiin kan walitti deebinutti mallattoo sabiskiraayibii godhuu hin dagatinaa. Laayikii sheer godhuu hin dagatinaa.